Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuuni jirra jirtu ijoollee Oromoo hundumti keessaniyyuu warroonni amantaa garaagaraa keessatti argamtanus baga jiraattanii anaa jiraattu isiniin jedhee jira uummata qaalii uummata gaarii jirtu nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kanaan oolfatee bulfatee isin ga'aate isiniin jedha uummata kiyya uummata qaalii uummata gaarii. Anaa jiraatu isiniin jedhee jira hordoftootaa fi kabajamtoota ashootuuf baga rabbii yeroo kanaan isin ga'aate isiniin jedha qaqqaaliiwwan kiyyaa warroonni maatii kiyya taatan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha akkasumas warroonni maatii kiyya hin ta'in maatii kootaa gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha uummata kiyya. Maatii odeetaanuu maatii naaf ta'aa wala gargaaru wala guddisnu isiniin jedha Oromoo. Akkasii uummata musliimaa maraan immoo Eid Mubaarak isiniin jedhee jira baga rabbiin waggaan isin ga'e baga rabbiin Idil Adaadhaan isin ga'e kan bara gariitiin rabbi isin haa ga'u isiniin jedha uummata kiyya. Akkas isiniin jedha alhamdulillah haaluma jiru keessatti inni waggaa gawwaa hunda caalaadha rabbiif galanni haa ta'u. Rabbi waggaan nu ga'aate fayyaa guutuu nuuf kenne biyya namaa keessa nu jiraachise. Osoo fayyaa dhabnee jennee halkan tokko mana namaa keessa buluun ni ulfaata jechuudha. Mana alagaatii miti manuma maatii keessanii keessatti iyyuu jiraachuun ni ulfaata jechuudha namaaf hamiifiyyuu. Kanaaf fayyaa godhannee fayyaa rabbi nuu kenne fayyaa bareedaa kanaan hojjetannee waggaarraa hanga waggaa lakkoofsisu waa hunda caala jechuudha. Garuu ayyaana akka biyya keenyaatti iidii jennee maal jennee baasuudha baannus. Alhamdulillah rabbil alamin wallahi rabbiif galanni haa ta'u fayyaa fi nagaa nuuf kenne kan rabbii waggaa nu lakkoofsise galanni kan isaati jecha dachaan galanni isaaf deebi'u jecha hundumti keessanuu baga rabbiin waggaa kanaan isin ga'aate isiniin jecha kan dhufuun illee rabbiin anallee isinillee haa ga'u rabbiin kan bara eegeriitiin nu haa ga'u isiniin jecha. Mata dureen viidiyoo kooti guyyaa har'aa jechuudha. Ani ergamoonni ta'eetii torban 3 ga'eetiin jira. Naannoo ji'a tokkootiif adeemaa jira jechuudha yoo xiqqaate. Alhamdulillah garuu guyyaa tokko carraa argadhee obboloota kootiin galatoomaa hin jenneeni. Mata dureen guyyaa kooti guyyaa har'aa iidii sababeeffachuudhaan carraa argadhee viidiyoo kana waraabbadhaa jira jechuudha. Guyyaa iidii kanatti fayyadamuun carraa argadheen obboloota kiyya lafee dugdaa naaf ta'aniin galatoomaa jechuun barbaada. Namni yoo rakkate malee mi'aa namaa hin baru. Yoo rakkate malees namni eenyu akkasii wajjin jiruuf eenyu akkasii wajjin hin jirre baruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf rakkoo jibbina malee rakkoon al tokko gaariidha. Rakkoon gaariin illee ni jirti. Maal jechuu barbaadeetan rakkoo keessa gaariin ni jirti. Sababiin isaa nama sii wajjin jiruuf nama sii wajjin hin jirre adda baafattee barta jechuudha. An dhugaa dubbachuu fi jiraachaa jiru kana keessatti hanqina neetwoorkiitiin hanqina baadiyyaaf magaalaa gidduu deemu keessatti kanuma ka'een obboloota kiyyaa kufanii cabanii naa wajjin ka'aniin wallaahi guyyaa tokko galatoomaa hin jenne guyyaa gaafa moonii ta'ellee galatoomaa hin jenneen jechuudha. Namni carraa sanatti fayyadamee namaan galatoomaa jedha. Ani garuu kanallee hin arganne alhamdulillah alaa kulli anis kaayyoo fi okkolaa jira. Obboleeyyan kan koos kaayyoodhaaf kan jarri jiraatanii fi namni kamuu kaayyoodhaaf jiraata malee jiru bareeda namni hin jibbu jechuudha. Kanaaf jennaan guyyaan har'aa sagantaan an qabadhee dhufee obboloota kan koo lafee dugdaa naaf ta'anii hanga guyyaa har'aatti na tissaa jiran galatoomaa jechuun barbaada. Alhamdulillah rabbil alamin. Homaayyuu dhabee nama qabaachuun kan koo dhugaa dubbachuuf hedduu na gammachiisa hedduu na boonsa. Namni hedduudha jechuudha. Alhamdulillah nuti Oromoon eessayyuu yoo jiraanne baay'ina ni qabna garuu galata rabbii jechuudha. Baay'ina qabaannus immoo namni siif na'uu fi namni siif hin naane hunda miti jechuudha. Akkuma kan sii na'u kan sii gammadu jiru kan sitti gaddullee jiraachuu danda'a. Kana keessatti yoo rakkatte malee iddoo namaa hin bartu jechuudha. Maaliif haala gammachuu qabdu keessatti hundumtuu namni waan sii wajjin jiru sitti fakkaachuu danda'a. Maaliif hatis namaa wajjin jiraachuu dandeessa namaa wajjinis jiraachuu dhabuu dandeessa.
Kanaafuu jennaan yeroo gammachuu qabdu keessatti namni akkasii wajjin jiruuf si wajjin hin jirre adda baafattee baruun sitti ulfaata jechuudha. Maaliif waan hundumtuu si wajjin jiru sitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jennaan yoo rakkatte immoo eenyu akkasii wajjin jiruuf eenyu akkasii wajjin hin jirre adda baafattee yeroo gabaabaaf salphaa keessatti sa'aatii xiqqoo keessatti daqiiqaa xiqqoo keessatti barachuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu kanas ta'e sanas ta'e alhamdulillah laa kulli haal wantani kanas ni tuttuqee fi rakkoo keessatti obboleeyyan kan kunaa wajjin jiranu baree jechuu barbaadeetanii hangam akka jarri naarifatan warran baree jechuu barbaadeetan jaraan galatoomaa jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi galata jaraa akkanitti deebisuu hin qabu jechuudha. Sababiin isaa ijoolleen kun jechuudha obboloota koo kana maal siif ta'a yoo jarri jedhan dhugaa namni lafee duddaa malee dhaabbachuu ni danda'a. Namni kamiyyuu lafee duddaa yoo hin qabaatin ijaajjuu hin danda'u jechuudha. Lafee duddaa naaf ta'anii obboloota koo kana dhugaa dubbachuuf haa galatoomanu yaadaaf muraada jaraa rabbiin haa guutu. Obboloota koo keessaa namni jalqaba hani galatoonfachuu qabu jechuudha. Sabboontuudha. Sabboontuu jechuun yaa ijoollee Oromoo hundaafuu nama qaaliidha, nama jabduudha, nama cimtuudha. Borillee anaa miti saba seetiif iyyuu waan gaarii daladdi jedhee naman irratti abdii qabuudha jechuudha. Sabboontuun beekumsa seenarraa hin qusanne, yeroo seenarraa hin qusanne, maallaqa seenarraa hin qusanne, waan hunda waan qabdu na duukaa aarsaa goote jechuudha. Kanaafuu jennaan sabboontuu kiyya baay'insi jaalladha, baay'insi kabaja. Dhugaa dubbachuuf wallaahi ani nama dadhabdu yookaan nama daa'ifii ta'uyyuu haala jireenyaa natti hin tolleef dadhabaa ta'uu hin danda'a. Dhugaa baay'insi jaalladha, baay'insi kabaja. Obboleettii kiyya osoon sin galateeffatiin torban 3 lakkoofsisuu kootiif dhiifamaa fi si gaafadha jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota ashootuu fi maqaa kiyyaaf maqaa hordoftoota kiyyaatiin osoon sin galateeffatiin guyyaa kana lakkoofsisuu kootiif dhiifaman irraa ta'ii naaf galatoomii naaf jiraadhu. Ammallee dachaadhaan beekamii mul'adhu guddadhu siin jedha. Rabbiin ammallee beekumsaa fi beekamtii dachaan siif kennu siin jechuun barbaada. Umrii kee keessa rabbiin barakaa haa kaa'u. Akkasii siin jedha qaaliiti. Ittaansuudhaan Aziizaa wajjin wallaahi garuu yeroo jalqabaatiif maatii naa taate malee Aziizaan hangas kanatti natti dhiyaattee hin beektu. Wallaahi yeroo rakkoo keessa natti siqatte jechuudha. Hergaan rakkadhee natti siqatte malee azoonii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nan jaalladha halaalattan jaalladha malee itti siqeenya hin qabu jechuudha. Garuu hergaan rakkadhe yeroo nan rakkadhe keessatti natti siqatte garuu yeroo nani gammachuudhaan jiraadhu keessatti miti jechuudha. Keessa jirutti nama natti dhufte siif jira naan jettee lafee duddaa taate na ibsa Aziizaan nama akkamiga wallaahi nama sabboottuun taatee kabajee galateeffachuu barbaadu keessaa isa tokko. Sababiin isaa obboloota kan koo warra kaan jechuudha. Ergaa wal barree walii wajjin dubbachuu walii wajjin jiraachuu yaada wal jijjiiruu erga jalqabne yeroo dheeraa lakkoofsisnee jirra. Garuu Aziizaa wajjiniin halaala irratti malee walitti akkasitti siqannee hin beeku jechuudha. Wallaahi guyyaa tokko Aziizaa wajjin walitti siqachuu ittiin naasaa jedheellee yaadee yookaan walitti siqeenya nu gidduutti uumama jedhe yaadeeyyuu hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garuu akka intala Oromoo tokkootti fageenya irratti nan jaalladha nan kabaja. Garuu Aziizaa wallaahi jezaasee rabbumarraa ta'u malee ani jezaasee deebisuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbii wallaahi jezaa hankeessiifa deebisuu naaf galatoomii naaf ulfaadhu baay'ee tokko si jaalladha baay'ee tokko si kabaja. Wallaahi akkatti waa'ee kee dubbadhu hin beeku jechuudha. Waa'ee kee irraa dubbachuun illee dhugaa dubbachuun natti ulfaata jechuudha. Sababiin isaa yeroo hani hojjechuu hin dandeenye keessa nama dhufte hanatu siif jira naan jetteedha. Wallaahi rabbiin addunyaa fi akiraa sii wajjin jiraatu siin jechuu aadaa jiruu kan ta'e rabbiin tolchu homaa jechuu hin danda'uun. Kanatti aansuun immoo obboloota kan koo warra halkanii fi guyyaa dhiitee fi bariitee osoo nan hin waamamanillee kan na biraan hin hafne obboloota qaqqaalii alhamdulillah wallaahi isin qabaachuu kan kootiif rabbiif galanni haa ta'u. Faaruun kan rabbii ol ta'eeti jechuudha. Obboloota qaqqaalii akkasii kan rabbi naaf kenne. Jara immoo akkamittiin akka maqaa jaraa lakkaa'ee fixuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf jechuudha.
warroota nuti siif jirra naan jedhanii yoomillee jechuudha rakkoo fi bal'oo keessatti wallaahi numatu siif jira atumaa hin yaadda'in kan naan jedhanu jechuudha. Toltu naaf galatoomisiin jechuun barbaada obboleettii kiyya qaalee fi gaarii baay'een si jaalladha wallaahi hunda keessanuu rabbii jechan jaalladha. Toltuu kiyya daataa fayyadamte osoo daataa fayyadamtu alatu siif jira naan jettee dhugaa naaf jiraatte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan siin jedhu hin qabu naaf jiraadhu naaf galatoomisiin jedha. Waa'ee keessan ibsuun dhugaa dubbachuuf natti ulfaata jechuudha. Ijoollee kana halkanii fi guyyaa ciisicha halkanii malee wanti gargar nu oolchee nu bulchu hin jiru jechuu nan danda'a. Akka nama mana tokko keessa jiraatutti obbolooti kun kan jarri na gargaaran jechuudha. Haala na gargaaran malee gargaarsi jarri narraa argatan hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haalaan na gargaaranii galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warroota kana keessaa Khadijaa Kadoommaa dhugaa dubbachuu fi galatoomtu rakkoo keessa teessee ofii isheetiif iyyuu jiruu mijataa keessa osoo hin jirre haala bu'aa ba'ii keessa osoo jiraattu anatu siif jira naan jettee nama wallaahi gonni kan koo dhaabbate keessa isheen nama tokko jechuudha. Kadoo kiyya baay'een si jaalladha baay'een si kabaja naaf galatoomi. Wanti isheen narraa qusatte hin jiru viidiyoo hojjettee naaf laatte waan wallaahi hin beeku kaan dhugaa dubbachuuf kana sana jedhee ijoollee kana maqaa isaanii dha'uun sagantaa jaraa naaf dabarsu yoo ta'e dhugaan waan hin jaraan jedhu hin beeku jechuudha galatooma ulfaadha. Ittaan sun sumee kiyya sumee wallaahi waan siin jedhu hin beeku ergaa gaafa sagantaa sabboontuu naa baastee jennaanii gareetti gaafa jalqaba dabalame jechuudha. Yeroo sana nama kudhanuu guunnee keenya hin beekuwan jechuudha nama muraasa gareen guddina Oromoo yeroo sana nama muraasa guyyaa gaafa sanaa dhuftee garee sagantaa kiyya irratti naaf seentee naa dubbatte irraa kaate sumeen takkaanarraa qoddaan qoodamtee hin beektu jechuudha. Ergaa walitti siqatinis ta'ee ergaa walitti siqannis dhugaa dubbachuuf sumeen waan isheedhaan jedhu hin beeku jechuudha. Sumee kiyyaa naaf galatoomii ulfaadhu qaalii kiyyaa wallaahi namni galataa namni namaa hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu isa jedhaniif malee galatooma isiniin jechuun kan koo galata keessan deebisa jechuu miti. Dhugaa dubbachuuf galatoomaa yoo isiniin jedhe galata keessan hin deebise jechuuti miti. Sababiin isaa galata keessan akkasitti deebisee fixuu hin danda'u. Dhugaa kana hunda keessaniyyuu jechuudha. Akkasumas hordoftootaa fi kabajamtoota garee guddina Oromoo keessatti argamtan cufa keessan jechuudha. Hamiiraa fi miseensa hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa xiqqaa fi guddaan keessan jechuudha. Dhiiraa fi shamara keessan baay'ee tokko sin jaalladha obboloota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Osoon galatoomaa isiniin hin jedhin carraa fayyadamee galatoomaa isiniin jechuu dhabuu kootiif maqaa kiyyaaf maqaa hordoftoota kiyyaatiin dhiifama sin gaafadha obboloota kan koo. Sababiin isaa jaalladhee miti. Namni waa hundayyuu gochuu ni beeka. Gochuu nan beeka. Garuu akka nama kamiittuu waa gochuu nan beeka. Garuu gochuu hin dandeenye jechuudha. Silaa namni kan galatoomaa namaan jedhu yeroodhuma sanatti yeroo gammachuu qabu sanatti dhiifama sagaleen na cufame osoo naasa'u namni yeroo gammachuu qabu sana keessatti namallee galatoonfatee rabbiin isaallee shukrii galfata. Garuu anaaf immoo naaf hin mijanne obboloota kiyya kanaaf dhiifama naaf godhaa. Isiniin jechuutiin barbaada galatoomaa isiniin jechuudha bukootiif dhiifaman isin gaafadhaa. Obboloota kiyya qaqqaalee fi gaggaarii uummata Oromoo hunda keessaniyyuu wallaahi amantaa fi gandaan osoo isin qoodin hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha. Haalli naa mijatee isin faana jiraachuu dadhabus isin biraa dudduubattafus baay'een isin jaalladha jechuudha. Baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha. Iddoo guddaan isiniif qaba Oromoo kiyya qaalii fi gaarii bakkuma jirtanitti nagaaf raamanni rabbii isinii wajjin haa jiraatu cufa keessaniyyuu kabajamaa ulfaadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Mata dureen koo guyyaa har'aa mata duree galatoomaati. Galatoomaa isiniin jedhee dhugaa dubbachuuf sa'aatii tokko oliyyuu osoo nan isiniif waraabe natti ga'aa miti. Maaliifiin
galanni keessan kanaan dhuma jechuu miti. Dhugaa dubbachuu galata keessan deebisee fixuu hin danda'an. Sabboontuu Aziizaa, Kadoo, Toltuu, Sumee hundumti keessanii cufti keessaniyyuu naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha obboloota kan koo warroota lafee duddaa naaf taatanii jiruu keessan jireenya keessan aarsaa na duukaa gootanii wallaahi rabbiin jazaa keessan akaffalu yoo namaa immoo dadhabe du'aa isiniif gochuu hin dadhabu haaluma cinqiima keessa jiru keessa taa'ee du'aa isiniif karadha dhugaa naaf galatoomaa ulfaadhaa obboloota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Rabbiin ammallee beekamtii fi beekumsa guddaa isiniif haa kennu. Beekamaa mul'adhaa isiniin jechuutiin barbaada obboloota kan koo. Kana maal isiniin jedha dhugaa waan isiniin jedhu hin qabu jecha isiniif dhabe. Jechin isiniif qabu hin jiru Oromoo kiyya hundumti keessan naaf galatoomaa ulfaadhaa. Ijoolleen garee keenya keessatti obboleeyyan garee guddina Oromoo keessatti argamtan hundi keessan qarree fi qeerroo hundi keessaniyyuu naaf ulfaadhaa galatoomaa baay'ee tokkoon isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hordoftootaa fi kabajamtoota ashootu viidiyoo koo guyyaarraa asumarratti dhaabbadha galanni jiraadhuma hin qabu yeroo dheeraa argachuu waan hin dandeenyeef asumatti irraan xumuraa warroonni maatii kiyya hin ta'in maatii naaf ta'aa na jajjabeessaa namni na barbaachisa Oromoo kiyya isiniin jedha har'a naami jechuu dhabu bor naami jechuu danda'a harri bor miti. Kaleessi har'a miti harri immoo bor miti bor immoo iftaan miti jechuudha. Kanaaf kana hubadhaati jireenya har'aa kana keessatti nafuu nan jibbinaa na jaalladhaa isiniin jedha Oromoo kiyya bor naaf darbuu danda'a homaatii miti anaafillee isiniifillee jechuudha akka mana namaa keessatti gugguufne itti nafnu rabbiin illee keessaa nu haa baasu kanaaf maatii naa ta'aa na gargaaraa isiniin jechuun barbaada obboloota kiyya galatoomaa ulfaadhaa. Isiniin jedha gandaaf amantaan isiniin qoodoomoo tokko galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa.